Assalamualaikum. Har'a miidiyaa ajaa'ibaa waan hedduu isin fayyadamsiisuu qabadha dhufe. Keessaa warroonni TikTok irratti viidiyoo gallakkiftanii viidiyoon keessan namoonni hedduu isin ilaaluu didee fi gaafii kana namoonni hedduun na gaafachaa turtanii har'a karaa sadii isiniif dhufe ulaagaa amma dura karaa TikTok siitingi TikTok keessan akkamitti akka hojjettan viidiyoo bal'inaa isiniif hojjedhan jira. Amma kun karaa tamsaasa kallattii bilbila keessan yeroo TikTok keessan viidiyoo share gootan akkamitti akka share godhuu qabdanii karaa kamiin akka share godhuu qabdanii follow fi hordoftoota hedduu argachuu akka dandeessan isin garsiisan nafaana tura. Viidiyoo kiyya guutuu karaa TikTok yoo isin bira ga'uu dhabe eeqaa subscribe kiyya profile subscribe kiyya jalatti link isinii kaa'ee irratti cuqaasaadha. Viidiyoo kiyya daawwadhaadha, subscribe godhaa, like godhaa, TikTok kiyya follow godhaa. Uggurri ammallee narraan kaane follow walii gochuun subscribe fi like walii gochuun kisaaraa tokkollee hin qabu, baasii tokkollee isin barbaachisu. Daqiiqaa sekoondii muraasa keessatti dhayxee gootaa wal jajjabeessuu aadaa haa godhannu, garaa walitti haa laafnu. Dhaamsa kiyya kallattumaan gara barnoota kiyya isin dabarsaa. TikTok fakkeenyaaf TikTok keessa yeroo seentanii viidiyoo share gootan akkamitti akka viidiyoo share gootan isin garti. Fakkeenyaaf TikTok keessa seeneera. TikTok keessa seenee yeroo TikTok keessa deemnu kanatti namoota kumoota 500 namoota 100 laayikii 100 qaban jalatti akkamitti viidiyoo keessa share godhuu dandeessan. Viidiyoo keessa yeroo share gootanitti immoo fakkeenyaaf TikTokiin kun amma namoota laayikii 35 qaba jennu kabiraallee ilaallaa. Fakkeenya kunis gariin kaahaa gariin kaa'u garuu irra hedduun isaa ni kaahaa. Sawwaan ta'eefuu irra gabbunneetiif TikTokiin yeroo amma fakkeenyaaf TikTokiin kun amma laayikii 34 qaba. Maal goonan kallattii viidiyoo tana argaa jirtanii akka fakkii viidiyoo tana namtichi kunillee karaa sanatti share godheeti laayikii 35 kana argatee isin maal gootan irra cuqaastan. Erga irra cuqaastaniin booda kallattii kanaa isin gash maal gootanii yoo viidiyoo waraabuu barbaaddanillee yoo akkasumas galeerii keessa suuraa keessa viidiyoo garii share godhuu barbaaddanillee yoo share godhuu barbaaddanillee karuma kanaa share gootanii maal gootanii share godhuudhaaf yoo ka barbaadan ta'e bakka galeerii isin naqu yoommoo viidiyoo waraabuu barbaaddas daqiiqaa haga barbaadan irra gootanii share gootan. Fakkeenyaaf ani amma daqiiqaa muraasa godheetiin sekoonduma muraasa isin garsiisuudhaaf share godha. Amma ergasii akkatti bakka share godhan kanarratti cuqaasaa ergasii gaggeessuudhaaf akkatti barreeffamii maqaan TikTok sanii gubbaa kiyya baha. Ergasii waan hin barreessee maal godhaa eeganaa najimaa yookaan masalaala tana cuqaase. Erga masalaala tana cuqaase karaa gadii kanarratti waan sinii bahutu jira. Amma waan ani irratti share godhu waan irratti kaadheera. Fakkeenyaaf amma ooroo jettanii yoo barreessitan namoota as gaditti argitan kana kunoo namoota karaa kanatti argitan namoota hordoftoota hedduu qaban. Fakkeenyaaf ooroo ka amma gubbaarratti argitan kun hordoftoota biliyoona 3.1 qaba. Ka gara gadiillee ka ooroo TikTok kunillee biliyoona 2.9 qaba. Fakkeenyaaf kanuma biliyoona 2.9 qabu kanarra cuqaaftan. Ammas maal gootanii biyyoota isin keessa jirtan fakkeenyaaf biyyoota feetanillee filachuu dirqama biyyoota isin keessa jirtan miti asirra cuqaastanii ammas kanuma biyya barbaadan liinkii isaarra keessan. Ergasii maal gootanii ammas waan barbaadan bakka kana barreessitanii yookaan waan biraallee barreessuu dandeessanii ergasii maal gootanii share gootan yookaan immoo viidiyoo isin amma dura viidiyoo isin dalagdanii viidiyoon trend isinii bahe yoo ka jiraatu ta'e irra cuqaastanii TikTok keessan keessa isin galchaa viidiyoo laayikii hedduu qabu ilaaltaniiti irra cuqaastaniiti laayikii isaa confirm gootanii ergasii share gootan jechaadha. Karaa salphaadha. Kun karaa salphaa bilbila waan viidiyoo keessan hedduu trend isinii baasu isinii jedhee qabadhee dhufe karaa kanatti fayyadamaadha. Akkasumas immoo warroonni namoonni hedduun yeroo ammaa kana TikTokiin haala jijjiirateera. Viidiyoo namoota laaluudhaaf yeroo TikTokii seentanii linkii Facebook sanii yookaan wanni sanii argachuu barbaadan singalchuu hin danda'u. Akkam gootaniin linkii kanarratti erga cuqaastaniin booda warroota linkii kaahatan arma gaditti linkii sun waan nama gaafatu jira. Fakkeenyaaf meemma TikTokii dhuma nama tokko jala seenee sin garsiisa yoo namoota YouTube qaban irratti ilaalee jecha namoota linkii YouTube maxxanfatan irra
yaa ajaa'iba wallaahi waan hedduu dinqisiifadha keessaa namoonni hedduun waan sababa tiktookiin ammaan tana siistama linkii itti namaa kaa'u jijjiirateef jecha namoonni hedduun linkii yuutuubii maxxanfachuu hin beekanii irraallee hubanne jecha linkii yuutuubii karaa profaayilii tiktookii keessanii erga seentaniin booda bakka kana seentanii bakka kanatti irra cuqaastanii jecha erga bakka tana cuqaastanii kunoo linkii bakka tiktookii keessanii singalchaa akkuma amma dura singarsiise bakka kana dirqama keessan kanarra kaachuun dirqama warroonni tiktookii keessan akka yeroo sheer gootan akka tirende isinii bahu ergasii maal gootanii kunoo bakka tanarratti cuqaastanii linkii yuutuuba keessanii galchatanii warroonni linkii yuutuuba akkamii galchatan warri jettan immoo linkii yuutuuba asirra galfatan erga asirra galfataniin booda kunoo as jalatti isinii baha jecha bakka kanatti isinii baha linkii yuutuuba as jalatti isinii baha namni yeroo yuutuuba keessa ilaaluu fedhe irra cuqaasa erga irra cuqaaseen booda kallattii isin galcha jecha kiyyaama na galchuu danda'u linkii san argachuudhaaf akkam godhuu qabdanii tiktookii yuutuuba keessa seentanii erga yuutuuba keessa seentaniin booda chaanaala keessan irra cuqaastanii viidiyoo waraabdassan laaltan viidiyoo keessa san laaltaniiti erga viidiyoo keessa laaltaniin booda viidiyoo san linkii fuutanii achi kaahuudhaaf maal godhuu qabdanii yeroo viidiyoo keessa irra cuqaastanii karaa gadii bakka karaa gara gadiitiin bakka sheer jedhu kanarra cuqaastan ergasii maal bakka liink jedhu liink kooppi liink bakka kanarra cuqaastanii fiddanii godhanii achirratti linkii san dabarsitanii kaahuu dandeessanii jecha karaa salphaadhaan linkii telegiraamaallee linkii hedduullee kaahuu dandeessanii namni yeroo immoo asirra dhoytanii yeroo keessa singalchuu ulaagaa sin gaafate maal gootaniin jalqaba paaswoordii qofaa sin gaafata paaswoordii bilbila keessanii qofa sin gaafata erga paaswoordii bilbila keessanii sin gaafate kallattiidhuma isinii banama akkasitti itti fayyadama laayik sheer gochuu hin dagatina barnoonni kiyya isinitti tole dhaqaa yuutuub chaanaala kiyya sabiskiraayib godhaa wal jajjabeessaa akka barnoonni hunda akka isin bira gahu viidiyoo kun dheeraa waan ta'eef karaa yuutuub keessa seenaa daawwadhaa isin jedhaa galatooma.